maallaqa dhabnee osoo hin ta'in sarraafaa dhabnee nama sarraafatti gissan nu dabarsu dhabnee. Akkasuma inni nama harkatee nama fidee haa galatoomu miciyyoon maallaqa neexa jechuudha. Maal jenneen akka waan ati hubachuu qabdu tokko jiras biratti maallaqa kana gizee naqamu jechuudha. Abbaan fedhe sooba jechuu danda'ani riikardii tiktookii keessaa baasee hunda isaaniitu kijiba akka godhan si garsiisuu danda'a. Tiktookiin ni waraaba viidiyoo laayivii ni beekta Hamza. Yaa. Isaan booda maallaqa fuudhee maallaqa gizee fuudhusan maal waliin jenni? Hundi keenyaahu yoo uummanni kafalu dide ana haadha faaxee mubaarak taanee atis taanee waliin adda qooddannee kafallaa. Yoo hin ta'in immoo uummata irraa sassaabnee kafallaa jennee malee. Tokkoffaa anaatu kafalaa hin jenneen. Anaatu masluufummaa fudhata hin jenneen. Maallaqni irratti liqeeffame kun dhimma Oromooti malee dhimma maakiitii miti. Waan hubachuu qabu tokko yoo jiraatu jechuudha. Anaaf hin liqeeffame Oromoodhaaf liqeeffate intalti intala Oromooti dhiigummaa Oromummaa waliin nu fida malee waan biraa wanti walitti nu fidu tokko illee hin jiru. Maamma bayaa liqeeffate hayyee liqeeffatu isaa hin kaadne nooji laffee laffa'uu isaa hin kaadne haqa qabaa hin kaadne ansan hunda. Maal irratti wal dhabne amma anaaf inni maallaqa yaa osuma qoosaa akka qoosatti haasofnu geemii osoo taphannu maamman bayan yoo maallaqa sana yamma boru hin kafalle waa inni jee takka kanan kijibne maamma bayan an kijiban beeku baay'isa waan hubachuu qabdan maamma bayan yoo maallaqa sana hin kafalle na ragaxaa hin jen sirra gaxaa minaamin jee akkuma qoosaa hokkoofallee bira dabarre. Dubbiin miciyyoo nuti waan guyyaa takkatti dhumattuu nutti fakkaate guduraa qabadhu. Guyyaa lammaffaa dubbiin miciyyoo hin dhumanne. Dubbiin miciyyoo hin dhumanne guyyaa sadaffaattis hin dhumanne. Maallaqni kun jummaa ganama nuuf kenname jechuudha. Miciyyoon amma dhufte gastii gubbaa inuma carraa namaa kan nuti didee jira. Sagalee baasee si dhageessuu danda'a jechuudha. Garee maafiyaa ilmaan akkasii an amma jecha inni jahuu hin barbaadu. Mana guutuu rabbasha. Yaa maamma bayan obsi namni hundi gabbuusii nu rabbashaa jira yoo jaan wallahi billahi gadi hin buusne jechuudha. Muyit irratti qabaa jira because wal dhaggeeffachuu hin dandeenye. Inni waa'ee maallaqa haasawa. Garuu ka dura dursu lubbuu namaati maamma bayan maallaqa kana hin kafalla. Namni maallaqa kana abbaan feetan soba jaa al samaachuun. Maamma bayan maallaqa kana hin kafalama. Obsii hin jeen. Minam nagar dhagahuu dide Hamza waan takka dhagahuu dide moo'is kaabata garee maafiyaa maallaqa kana akkas godha maallaqa kana fida obsi maamma bayaa maallaqa hin kafallaa obsi jeetin dadhabee jechuu gastii gubbarratti si galee sambooda muyit irratti qabe miciyyoon achi ofiin ajjeesxeetu waa'ee maallaqaa haasoo irra deebisee maamma bayaa maallaqa hin kafallaa daqiiqaa takkaaf miciyyoo lubbuu namaatu dursaa obsi yennaan arraba nu arrabse jechuu ilmaan akkasii jeeti Alex Tayyooji wal arrabse jechumatti niin callise ammas deebee wallahi warri sobee ittan an rabbittiin amana waan ta'eef viidiyoo amma keessaa baasee laayifii wallahi Hamza si dhageessuu danda'a ragaanin deema kijibaan hin deemu ragaa haa fidatu inni jechuudha. Karabbashuu ture mana guutuu isa ture jechuudha. Inni nu jee muyit narra qabdii gizeen ana haasa'u ture muyit narra qabdii jee. Inni nu bardubbate amma because amma nuti maallaqa kanaa kafuune lubbuu miciyyoo sanii oolchuufi miti. Eegaa lubbuu miciyyoo saniitu oolchuufi miciyyoon achi booyaa jiru. Hamza sagaleen kiyya hin jiru amma. Amma ni jira miyut godhadhu viidiyoo banadhu taa'e miyut godhadhu. Miciyyoon of ajjeesuuf akkasii iyyiti. Sababa kiyyan bakka itti dhaabirraa fi xaddaga Hamza. Eegalte itti deebita. Itti deebita. Miciyyoon of ajjeesaa jirti. San booda maal jedhee bitaa dhugaa uummatan jeen. Maamma bayaan kunis mee dhiisaadha haqa qabaan jee si galee garuu inni na dhagahuu didee bakka lolee miciyyo maallaqa namaa kafala maallaqa namaa jaa maallaqa namni didee hin jiru maallaqa tokko faanaaf hin kanine akkaawuntii xiyyaratti hin galchine dhimma Oromootiif ta'e osuma ta'e uummata Oromoo maallaqa kafala jechuudha malee maakii maallaqa kafali siitu fuudhe jee hattuu jee Facebook irra deemee qincaamtitti wasaktitti jee poosta na godhe jechuudha. So gasti irraa kan inni isa buusean amma inni waan biraati miti amma isa akkana godhu garuu inni na dhagahuu didee bakka lolee miciyyo maallaqa namaa kafala maallaqa namaa jaa maallaqa namni didee hin jiru maallaqa tokko faanaaf hin kanine akkaawuntii xiyyaratti hin galchine
dhimma Oromootiif ta'e osuma ta'u ummata Oromoo maallaqa kafala jechuu qaba malee maakii maallaqa kafal siisti yalchiቷን ነገር አስቀድሙት የሚጭዮ ዱረ ዱርሳ ማለቀኝ ከፈላኑ ኒን ጩፋን አንጂ ማመን በያድ ኑ ኦብሱ ዲዴ malee maallaqa namni hin kafalu je hin jiru obsi lubbuu namaa tana baasneeti micciyoo tana dura micciyoon nagee harkatu micciyoon kunis dhufee 700 irraa qabaja kunis dhufee 200 irraa qabaja asiis 500 irraa qabaja micciyoon kanatti ofin ajjeesaa itti osoo micciyoon lubbuun isii baate itti gaafatamna nu hundi keenyaa'u arra dubbiin nuti arra itti wal kasasnee asteenyu tuni maallaqa ajaanii ilmoo namaa ajjeesa arra warri amma soba jahu kun boru asuma garagalee maallaqa ajaanii ilmoo namaa ajjeesisanii jechuun numa hin oolamne jechuu hamzaa. An dubbii Oromoo keessatti gallaala waan ta'eef obsi jeetiin dadhabe. Kanamni waa'ee lubbuu miiciyyoo haasa'u inni maallaqa qofa haasa'u achirratti. Ta'uu hin qabu namni maallaqa miiciyyoonis liqeessitee rabbi haa kennuuf nuti jazaa isii san jazaa Oromoo irraa qabdi rabbi irraa qabdi malee maakii qofaa miti as biratti ana qofaa miti itti gaafatamtu ta'e abaarfamee arrabsamuu ka qabu ana qofaa miti. Osuma ta'e walitti qabeetu nu arrabse tokko rakkoon qabu jechuudha. Amma akkasitti yaa maamma bayan obsi jee dadhabeemi mana kana baxaabbaxeemi firraa maal godhuun alaa maalaan dhufee jira gadin buuseen akkan gabbuusetti osumaan badii qabaadhellee taatu jechuudha warri soobeettan maafiyaa isaaniiti warra mana banattanii arrabsitan ani sanirraan kaayenne jechuudha. Ani misamaachuu seet አይደለሁም maali maamma bayan nu obsuu dide haqan qabuun jenne ogguu duraatu ilillee ol darbatee seensiseen jechuu mana sigalee dhimmuma kana keessaawu kabajeetiin seenyise sila dhimmi bikki kun si maluu bakka bikka rabshaatii jee qajeelchuun hin danda'an jechuudha. Akka nama tokkotti ustaaza waan ta'eef nu barbaachisa jeetiin ol galche. Isa ka ijoollee guututti ijoollee gize inni wanta gize jemmuu itti qabate garee maafiyaa maarree arrabsuu ture. Ijoolleen maakii nu arrabsiistaa mana sanitti nu arrabsaa jiranii mana maakiitti hin deebinu ja'anii ijoolleen sigalee yaa'ii mana sanitti nu mana kamaa dhaqee mana banatee osuma balleessee jiraadheewu ani jaartii namaati hamzaati hin jirtaa dhufee maakiin akkana na goote akkana na balleessite akkas na goote jee sitti himachuu ni danda'a ustaazota baay'eetu jira ulamaa'ee hedduu jira beektoota hedduutu jira jechuudha. Duriyyee walitti qabatee duriyyee assamaarree warra takkaa qaama dhiqatee hin beekne re'ee hunda walitti qabatee haadhatiyya na arrabsaa oolan obboleessa kiyya xiqqaa ka'ummaan tiyya araasii jirtu ummaan tiyya deessee jechuu ilmoo dhaltee ilmoo xiqqishoo hunda rabbi shafaa haa godhu jaanii arrabsu turan sigalee kana hunda isaa assamaarree jechuu sigalee miti warra baalagee hunda ol galchee na arrabsuu ture sagalee isaa si dhageessaa mallee hamza namni sheekaa tokko osuma waan fedheewu balleessee jechuu waan fedheewu haa balleessu namni akkamitti akkanatti nama arrabsa dhageeffadhu hamza. Gitu? Alam korinat takafate al-Ustaz Boni. Ammas viidiyoo maakiitiin qaba waan jeef sanillee naa gaafattashi yaa. Duriyyoota ol galfatee duriyyoota argitee duriyyoota na balleessuudhaaf ta'e hunda ol galfatee akkas as biratti tanas fudhadhu jechuudha. As biratti abbaan fedhe soba jechuu dandeessan itti sokkee warra guyyaa guutuu na arrabsu isa waliin deeggartoota isaaniiti ani misamaachuu soo ayyaaloon bicha kobaati jettu ofirraan isin dhorkaan. Kun olaa dhaggeeffadhu ammallee. Dalagaan kiyya jala haabatti malee yoo ani siirii falfala akka ishiin jaarsaan adda baatu yoo na itti hin hojjetin yoo akka ishiin gadaamessi ishii itti hin hojjetin ani Muhammad Bayaan miti. Hadhaan tiyyillee itti qeebalamte wallahi hin dhiisu wallah. Honge ati himma jiran gadaamessi haa goggobate amtan goggobate. No, Hamza, miti, wallahi amma gareen inni jaarrate. Garee jaarrateeti baay'izawee. Ani nama garees jaarratu miti. Ani nama rabbii tokkichatti haqa qabadhe.
والله وبالله شري سندلي دنيس سماتي ديبيا خليسس دينغدس أنا مكوفيسوف ديمتا وانتيف أو والله إبو ما تجاواني كبوف نما كوفوميت أو بليس Okay. خيّة تكا دلقي حمزة نو أو بليس خيّة تكا ما تلقي هوندا عرب سوتري maallaqa kana hin fixanne na obsi Hamza maallaqa kana maakii irratti galchite jeen akkaawuntii maakii irratti galchite tokko hafidu lam maakiin anaan masruufummaa fudhate jette naa gaafadhu waliin kafalla jechuun ummata Oromooti waliin kafalla dhimma Oromooti malee dhimma maakii addatti feesbuuk irratti deemee jechuun ani jaartii namaati waan inni na galabbatee kun akkana na poosta na godhe laal qincaamtitti wasaktitti gastiraa na darbitaa jee na poosta na godhe amma gastiraa na darbitaadha. Maallaqas ta'u kafalamee jiraaf namni tokko mucaan Oromoo tokko kafalee jiraaf natti fakkaata. Erga san boodallee hin dhaabne erga dubbii maallaqaatillee ta'e garee yoo saama garee waan qabuuf malee osoo dubbii maallaqaa qofaa ta'e kaleessa na abaaraan ooluu jechuudha. Gastii kiyyarraa gad darbuu moo abbaan fedhe yoo seera manaa cabsee gad darbuun hin danda'a ol kaasuus hin danda'a. Kun kabajaawwan wal ilaallatu miti. Sigalee Hamza kabajaawwan wal ilaallatu miti. Kabajaan tabraati rabbashaa jira gabbuuse. Yoon gabbuuse balleessi yoon badii qabaadhe badiiti ya deemee nama gaafa namichoon tun akkana na goote akkana na balleessi jechuu qaba malee mana banatee anaat akkasi godhe anaas asiin si godhe namni Sheek Bayaan jedhamu namni maqaa ustaazaa qabatee osoon balleesse inni na dhaluu danda'a jechuudha. Dhugaan isinitti hima jechuudha. Anaaf abbattis obboleessattis na ooluu danda'a. Sheeka jechuun ustaaza jechuun barsiisaa jechuudha. Osoo naan dogongoree jiraadhellee na gorsuu waan kun sirrii miti akkana na goote mucoon tun jee isinitti hime na gorsfachuu hin dandeessan. Ayyoon balleessillee nama gorsa namaa dhaga'u. Akkasiin si godhe asiin si baate jechuun suni nama maqaa ustaazarraa akkamitti ilaalama? Ani intala dubartiiti nama bultii qabu akkanatti na arrabsuun kun sirriidha. Na itti hafuufuu kabiraatilee hedduun qabaanne waan Abshir. Akkasumatti mi'uut naa godhadhu makki. Amma bayaa. Fixattee jirti. Inni egaa Mee poointii guddoon ati maakirraa himattu takka ta maallaqaati ta lamadaa tootame. Hamza Mobaayila kaan hin dhaamsi kasi cinaa jiru kana nurraa dhaamsi. Dhimma biraa irraan qaban Hamza Mobaayila si cinaa jiru kana dhaamsi maama bayaan dhaamsi kasi cinaadha. Sagalee si deddeebi'u jira. Dhaabame bilbilli na ciraa jiru Hamza bilbilaa miti ifaadha. Hamza kana naa gaafadhu laal gastiirraa waan si gabbuusteeti moo maallaqa anaatu kafalettee masruufummaa fudhattee arrabstee ni jee naa gaafadhu please. Abshir. Si dhaga'u jira abshir. Hamza Dubbadhu itti deemu. Okay, jalqaba irratti ani maayikii waan biraati billee hin xumyan dhaggeeffadhaan dhimma biraa walirraa hin qabnu. Amma akkuma dura siseeme san ani wanni sadarkaa kana maayikii irratti na arrabsu irraa nagee akkuma kabajaadhaan ishii kabajee ishiidhaan wajjiin mana ishii keessa taa'ee dhimma miyyoo sanii waliin baafne mana ishiititti waadaan galame. Guyyaa itti qabanne galgala kanarratti deebifnatti naa fi maayikiidhaa fi eenyu mubaarikii fi haadha faateeti. Ani waadaan diine mubaarik musammatti hin dawwale. Aboo deemii maayikii gaafadhu yemana bansiisi. Ayyee haadha faatetti hin dawwale. Haati faateeti deemii maayikii fi mubaarik mana bansiisi achitti dhufna achitti wanti dubbatame. Maayikiin turtee laayifii seen. Maarra deebiste see gaafii Gaafii laayifii seentun obsi gaa. Anaa gaafata obsi. Dhimma obsi. Gaafii ta'e Oyi gaa dhimma maallaqaa anaa alaafintummaati jette kanaa bar. Achirratti maayikii waadan sunarraa maaliif waadaa dabarsitanii? Hadaraa yaam yoo maali akkuma maali waadan diigame. Hadaraa booda akka waliin lolle akka boodaan sin raggaxne hin jeen. Amma dhugumaan anarraa raggaxanaan jette wallaahi wabillaahi sin raggaxan jeen yoo maallaqni sun arra kafalamuu baate. Maallaqni mana keetitti waadaan yaamamee sumaatitiittu mubaarak musammaatii fi arafaata illee ishii jaama. Kottaa maallaqa namaa san kafalla jette abbuma manaati. Ishiidha ammas namni mubaarakii fi haati baate akka feeteedha. Biraa rafaniiyu naa fi ishii dha'uu numaa jiran tokko. Erga dubbatan booda biraa rafaniiyu.
achirrattan gaa ergan isaan dadhabe booda guyyaa itti aanu maayikii ani immoo kanan ishiidhaaf jecha halkanii guyyaa markata guyyaa lama hin qaraasifne hin rafne qaatiran bule ittaan dadhabeettan laffe eenyurraa akka maallaqa kanaaf nama irraa fudhatan dhabanita yeroo san keessa sababa kiyyaan lubbuun miyyoo sanii baate caalatti kanin maayikii sadarkaa sanitti arrabsuu geenama 20 takka irratti durriyyee farshoodhaan dhuydee guddatte carraa kenniteefi ana arrabsiifte mana ishiititti nama 20 takkaa jira yeroo lama ganna darbanii booda ugaatini naasee fiixatu carraan naa kennaa jeeni alas xaayyee fi hundi isaaniititti jechaan natu tuqe yeroo nan dubbadhu qabu mee tarata namti xadhaa obsi hanga namti xadhu obsaa gaafin sii qaba dhugaa kiyyan baabadha obsi obsi hamzaan namti xadhaa qabataatuma deema guyyaan nama 20 takka irratti ganna darbite guyyaa sadaffaati waadaa yeroo lama diigame halkan itti qabanne sun dabreet halkan itti aanu guyyaa lammaffaadhaan dhufe ani immoo miyyoo itti waadhatan halkan erga waadaan sun fudhame hin rafne miyyoon kunoo bilbila isin argisiisa sossobaa afwamee yaa miyyoo mana ishii nama 31tti baabaa sheerriyaat kaamma ishiin akkana jettuun masuulummaa fudhatee 5,000 amma riyaat ana galcha bilbilumaa munjalaan kaas nama moo sareedhaan hawlaan miyyoo silkii baabaatiin sheer godhe miyyoo jalaallee isin dubban aaree gubadheetan ka'eetima maayikitti as deeme osoo namni kumni 20 kun hin deemne yaa maayikii haqa namaa narraa dubbadha baabe biraa haasawaadha miyyoon feetu makka haa geessu feetu akka feete haa taatu erga harka diina harka baafamtee ijoollee oromoo harka galte warra gareen maafiyaa erga galte obsi gaa obsi obsi dhugaa baafadhaa ummataa jira obsi sadarkan irratti si arrabsuu geen haasawaa obsi dafi gaa wal jalaa mama gareen miyyoon akka feetellee taatu obsi gaam jalaan miyyoon erga arabticha harkaa baafamte feetu garee qumaaraa harka galtu wanti naangee hin qabu makka galtee akka feete taate wanni nagalche hin qabu qumaara garee maafiyaa harka jirti waan ta'eef anamma birriin kumni 5 kun ka feeta laal ammaan tanatti kan narraa kafaltaniif illaa inumaa isin kan makka galtee irratti wal loltan saniif yaadaa jirtaniif an jidduu tanatti guyyaa 4 gee maalleeni namaati guyyaa 3 gee guyyaa 2 gee narraa kafali akkuma ede zim jettanii asin narraa dhabamsiiftan nam kun 20 takkaa kanarratti halgadda baabaa sheeriyaati irratti nam kun 30 obsi yaa mama bayan fitan dhimmi sadarkaa siyaasa yoo arra dhugaa kiyyan afaanitti qabde yoo arra dhugaa kiyyan afaanitti qabde gaafa rabbiin baasutti taa obsi ni dhageenya mama bayan namti tadhaa qoy gaafii tadhe bardee qaban haya fitan obsi jaalisa sababii irratti arrabsuu deembaana lakki makka geesse booda gaafii anaa waa'ee maallaqaa haasa'uu dhiisanii waa'ee miyyoo makka haasawan achirratti waa'ee nama 20 takka osoo na jalaan baane tamiyyoo akka beete rabbi sodaadhu maayikii maallaqan dubbadhaa maallaqa namaa narraa kafala alas taayyin dhaadba maallaqa ursa moo lubbu namaa ursa lubbu namaa qumaaratti itti taphataa jira malee an kanan dubbadhu maallaqa naa kennaan jeen sani kanan dubbadhu nama sanirratti na xiqqeessitee ganna darbiten achirratti ba'ee arrabseen kan fiixadhe walitti laaqee bargaafuma gaafattee akkas laal mama bayan amma maa gaabii waan irratti si arrabse kanatti tole himaa rakkoon qabu gaafii lama gabaabduun si gaafa gaafa maallaqa miiciyyoo tanarraa fuutu waliini itti gaafatamummaa fudhatammoo maakii qofaatu itti gaafatamummaa fudhate jara saadeen
Ammoo caalatti abbaan maallaqaa ta'uudhaafis ammoo ishi nama kuma kudha jijaa jira. Jarasa adiyan. Tole. Mas'ulummaa ni fudhattan maayiki naan jetti. Jarri kaanis eejee hoggaa Maa kun mas'ulummaa haasii deebiftu ba? lakki suman gaafachuu jira. Gaafatte Isi dhaabu. Mama bayansiin gaafachuu jira. Hoggaa mas'ulummaan fudhattanii jetteen haati faatee mubaarak maakiin eesiin ja'anii bakka takka jarri sadeen. La osoo maallaqni kiyya hin dhufin dura mubaarak ani riyaala kum tokko maayikii atis haadha faatee atis janii osoo wal kadhatan ani miyyootana ol baasee beek. Soo jara sadeenii waliin fudhatee Qaqqabamtanii jechuu. kunoo miyyoo isin ol baasee mee mas'ulummaa ni fudhattani ni fudhanna. Mas'ulummaan fudhanna kajee jara sadeeni. Hin jenne jettu kunoo ni jirti. Tole. Yoo hin jenne dibaran biraa jireena. Tole. Eega jarri sadeen mas'ulummaa fudhate Muhammad Bayaa. Haadha faaxee mubaarak jarri kaan maaliif hafee maakkii qoftiin abaaramtee maakkii qoftiin arrabfamte. Maayikii wanni ishiin irratti arrabsamte naga darbuu maayikii muutii nanarratti qabu. Na xiqqeessite nama kuma 20 takka irratti duriyyee keessatti. Soo ati imma maallaqaaf osoo hin ta'in duriyyee keessa xiqqaachuu san irraa kafalatte. Eewwaa. amma mee gaafadhu Aye. dhimmi dhimma Obbo maallaqaas immoo dhimma gasti irraa isa buuseeti kana arrabsee. Maallaqaaf dhimma gastiiti. Amma Sanuu ishii kabajeetiin dhaalansa. Sanuu ishii kabajeetiin. Miut naa Okay. godhadhu gutak. Miut godhadhu. Maakii gastiirraa gaafa na gad darbanii jedhu kana akka ati mareefu jettutti nuti hoggaa isa gad darbinu nama gartee afaan badaa arraba badaa je'eeniiti nama maal je'ee akkana je'eeni jette. Waan san laayibii keessaa baaftee nu barsiisuu dandeessa akka inni arraba badaa nama saniin baasi kaameeraa kee achi qabii laal waan takkaa jira dhaabbu waan takkaa jira. Yoonii fi osoo gastii ta'e gubbaa jiru nama gastii ta'e gubbaa jiru arraba fokkotaa je'een waan fokkotaa je'een wanni isa gabbuuse san ummanni namni 7,500 kana ga'uu qabu. Wanni san tuffii osoo hin tahin ummata achirra jiru san waan maqaan isaaniitii fi arrabni fokkotaan tuqee jedhamee dabaran. Yoo viidiyoo tana baaftee nu dhageessiste ummanninis ni dhageeffata, ummannillee ni dhagaya, waliin murtii maamma bayaanis ni dhagaya. Murtii maamma bayaan makkiin tuffi amma bar dubbiin karaa lamatti baate laal. Maallaqa osoo hin tahin naaf siniin fixadha. Maallaqa osoo hin tahin wanniniin amma akkitti aaree arrabseef waan gastii irratti garee maafiyaatii wajjiin na xiqqeessitee na gad darbiteedha. Maama bayaan tana himachaa jira. Ta maallaqaatii miti imma. Soo bakka garee tanatti deebina. Dhugumaan yoo gareen maafiyaa sana akka inni jedhutti garee maafiyaa jechaa jira. Namachi irra jiru quban qabu ture guyyaa san isin jalan jiru. Gareen san yoo dhugumaan isa arrabsitee isa xiqqeessitee ati gad darbite siitutti balleessee maakkii dhiifama uummata dura gaafatta. Maamma bayaan yoo ammoo ati waan hin taane Gaaffii na gaafadhu jettee haa booda murteessaa. Amma gaaffii na gaafadhu ustaaza maal taatan? Na gaafadhaa bargaafi sin gaafadha. Ni dubbatta. Wanna san ragaa ni qabdaa maakii. Ragaa maalii? Yeroo gartee garee irratti akkasitti immoo inni isaan na tuffattee na gad darbitee jiru kana sababa ati reefu waan arrabsee waan uummata arrabsee jecha fokkotaa je'eefiin gad darbee naan jette akkasiimi. Dura isaatu garee maafiyaa wajjin na arrabsitee namni na arrabsinaan na gad darbitee jeemi isa haimate waan ta'eef inni ragaa fiduu qaba dura dursoo seera gizee adeemsi akkasii anillee inni fida jechuudha. Muyitiin kaasii kaanaa dubbata. nama naqabdee hin jennamsa. Muyitiin dubbadee Na xiqqeessite jechuun nama kuma 20 irratti jannadatti hin jeewaadhaan. baay'ee garee maafiyaa wajjin na xiqqeessiteetti. Garee maafiyaa wajjin na xiqqeessiteetti. Amma akkas jettee ture. Garee maafiyaati wajjin na xiqqeessiteetti. Maal je'eetiin isa xiqqeesse naa gaafadhu. Ayyee
Mama bayan jecha kana isi muut godhatti ati muut banadhu deebisi. Maal jetteeti si xiqqeessi. Nanti bada. Dubbadhu. Hamza wanni irratti naga darbite ani ishii sadarkaa ishii arrabsitti gaafi. Ani dhimmi anaaf lubbuu maallayni sababaa kiyyaan gartee fuudhame maallayni kun. Nama kuma diiddamaan kanan dhaqqabadhaa maayikii maallaqa jedhe. Hanganatti alas xayyeen callisiisi nurraa maayikii irratti qabi. Dhimmi dhimma lubbuuti. Hoggaa kana ishiin yaaboo innis haqa qaba. Kanaaf iyyaamee obsaa irra laalinaadha. Nama kuma diiddamii takka achi jira arra yoo dhugaan lakkii dhugaan nama kanaa hin jiru kayya. Taate fuula rabbiitti wal gaafanna rakkoo hin qaban. Achirratti ganna buusanii amma ibsa abbaa jaalala maayikii banate anaa kabala jedhu. Ibsa abbaa jaalala ittan dawwale akkaantii nan ergeef obsi. Obsi gaafu yeroo tokko qalabee gannataan arban kun. Okay. Obsi yaa maayikii obsi. Meetti obsi waan jiru laala obsi. Obsi maayikii obsi. Jannata darbuun kun hamta taraa takka biichaa miti obsi. Taraa duraa ibsa abbaa jaalala anaa kabala amma akkaantii naaf haa ergu. Keetan ergeef niin dawwaleef. Meeqa naan jedhe birri Itoophiyaa 250 jedhe. Hai, ambar waan birri 5,000 seene. Duubara maayikii narratti muutii narratti qabsiisanii ganna arbanii maali dabii ol deebisaa jiin jeen. Onni na deebisan. Waggaa kana amma son nan banadha jedhu asleen dhufe. Asleen haasaatee fixee maayikii banadha. Yaa maayikii maallaqa namaan jeen. Achirratti alas xaayyeen kunis dhaabii boo maayikii nurraa irratti qabe kun maan nutti afaan banee iyya. Dhimma lubbuun namaati achirratti ganna darban hoggana callise dide. Okay. Sababbiin gabbee achirraa raggateef kanaan siin jedhe deemee na raggatiin aan jette. Na xiqqeessite hogganan jechuun. Ara Hamza. Hamza ammallee gaaffii deebisaa hin jiru. Gaaffiin garee gaaffii ani deebisaan harkadeen siimaa dhageeffadhu. Aboon adiis kaanatti hin dawwaliniititi yaasane laayibirraan jiraanii gartaan adiis haasaayiba. Gaaffiin ani gaafadhe deebisaa siitiin siimamaaki. Akki jee maaliif sababaan itti si gaddarban maali jennaan ani isaanii haasa'u jiruun aboo maallaqa namaa jennaan lubbuu namaa caalaa nurraa ussisiisi miutirra qabi ja'anii gizee kana maakiinis jette innilleen haqa qabaa haasawa kana keessa antanan fudhadhemma. Innilleen haqa qabaa wahiitu iyyisiisu jira itti dhiisaayi. Itti deddeebi'ee amma gurbaa wajji walitti dawwallee maal goonee je'ee haase. As keessatti manni himate gaddarbuudha. So wanna kana keessatti bakka viidiyoo san yoo dheeyxee nu garsiiste gaariidha. Inni bakka tanatti maal akkanaan ja'anii je'ee himate hin qabu jecha amma isin lamaan je'e kana malee. Hayyee dhaggeeffadhu ammas biratti maaltu jiran seenne በጣም ያሳዝናል። ሀይ ማልቱ ጅረኒ ቤታ ሀምዛ ጊዜ እኒ አመ ሚጭዮን አች ብረቲ ሚጭዮ ኑቲ ኦሮሞ ሚጮተነ ጉያ ሰዲ ጉቱ ኦሮሞን ገርሲስኔ ኑቲ ሚጮተነ አች ደበርሰኒ አስ ደበርሰኒ ጆሉ ማመ ማለቀ ራቀም ነጀው ከናው እኒ አረብሴን ቱሬ መነ ኸየቲ አመ ላይቭ ስቴ ወንቲ ኸይሳ ሁንደ ሳነተ አፍደቱሌ ሀምዛ ሲፊን erga ወረበል ካባ አነምኒ ዱገረዮ ዳበቴ ረቢን ቦሩ ቀብሪ ዳበቀር ነምኒ ሁንዲና አዋለማ ሚቲሳ ቲክቶክ የቹን ቲክቶክ የጃን እንዴሙ በር ሲገራ አባን ፈደ የሆነ ጅቤሌ ሀቀረ ዳበቹን ቀብ ኢልሚና ማሁንዲ ነቹ የሆነ አባን ፈደ ወኒ ጅቹ ባስ አኒ ፊደ ቲክቶኪን አልহামዱሊላህ ኒ ወራበ ጀቹ ጆሌን እኒ ባፈቴ ገሬ ማፊያ ጆሌ ሰንቱን አረብሳውን ቱሪ isaatu ijoollee tana xuloo godhu ture mana maakiitti nu arrabsiisaa jirti jaanii didanii mubaarak mana bansiisanii ani immoo mana mubaarak hin dhaqu dubbiin mana kanatti eegalamtee jennee ustaaz atillee gizee san ni jirta ture achirra jechuu sigalee ijoolleen nu arrabsitee gaafa gabbuutu gaddarbuun ture ijoollee lameen tana gaddarbuun ture garuu dhimmi yoon isaan gaddarbeelee dhimma san miiciyyoo isaantu harkaa qabee dirqama galchuun irra jiraata tokko fudhadhu mana kiyyatti Alex Tayiran gize Alex Tayin
nuti miiciyyoo lubbuu miiciyyoo irraa haasa'u ture. Miiciyyoon tun lubbuu ifin ajjeesaa itti uwwee itti iyyuu jirti. Ati akka nama tokko fudhadhu nama ofiin ajjeesa jee uujoo maallaqa 5,000tiif iyyuun maal jechuudha. Uummanni Oromoo maallaqa kana maakiitu anaatu kafala anaan masluufummaa fudhata yoon jee haafidee wallahi naa kijibsiisu ani wallahi innilleen hin jenne tana lakki masluufummaa jee jira masluufummaa nu fudhata jaani haadha faaxee fi mubaarak masulummaa masluummaa ni fudhanna jaanii je haati faaxee fi wanniin osoo maallaqni kun liqiin hin dhufin dura nuti ni kafallaa miciyyoon kun haa baatu jaanii gaafa maallaqa nuti liqeeffachuu deemnu isaan gastii keessa tura rafanii qubaa qaban maallaqa kana waan fudhachuu kanaa quban qaban isaan ni fudhanna namni jeen jiru anis ni fudhanna namni jeen jiru nu sadeen maallaqa ati liqeeffatte kanatti masluufummaa ni fudhanna yoo hajjannee jiraanne biidiyoon jiraate tokko biidiyoo sanaa fiduu lammaffaa Alex Taayeen gabbuusii miti nurraa callisiisii jee malee nurraa callisii muyituun itti qabii haasa'uu hin dandeenyu jee. Maamma bayaan akka ijoollee xiqqoo wallahi billahi jechuudha akka ijoollee islaanama guddaami akka ijoollee xiqqootti muyitii banatee iyyuu ture maallaqa kanaaf namni fiigee badu hin jiru namni biyyaa badee hin jiru liqii namni gaafa namaa liqeessu Hamza liqii kana guyyaa booruu kafallannee fuune garuu guyyaa booruu suni nu harkaa miciyyoo tana hin harkanne laal Oromoo tana miciyyoo itti liqeeffannee fuutana yoo hin fidin maallaqa kana akkamitti uummanni kun nuu kan uummata kanarraa maallaqa fuudhuu hin dandeenyu. Dirqama miciyyoo fiduu nurra jiraata. Dhimmi nuti dhimma maallaqa osoo hin ta'in dhimma lubbuu namaatu dursaati. Maamma bayaan obsii maallaqa amma osoo micoon sun duute arra waa'ee maallaqaa namni haasa'u tokkolleen hin jiru ture jechuudha. Ara maamma bayaan rabbis du'aa usii gizeen joon ijoolleen usiis gizeen anja aboo maamma bayaan kanas irraan dubbadheef jechuudha. Aboo maamma bayaan kunis haqa qaba. Mee irra laalii naa gizeen joon kan ani isaa dubbachuu jiru narra darbee anjecha san jechuun barbaadu kun dhiifamaniin jaagaa narra because haqni kiyya dabaa waan jiruuf Alex Taayee ilma sharmuuxaa niwus tamonustu jee kan ani isaaf dubbatu jiru haqa qabaa jechuun viidiyoo san nin fidaan siin jee Hamza ammas keessa seenee laayivii keessa seenee nin fide jechuudha. Ilma akkasii jee arrabse mee namni isa garee maafiyaa maakii na waliin achiran irra na xaqqeesse jee saga akkana abooti ka akkasii yoo jaan ani maamma bayaan dhiifamaniin gaafadhaan. It's okay. Dhiifama na guddisa malee aannan xiqqeessu. Inni anaaf obboleessa kiyyaa badii ani isarraa qabu haamtuun isarraa qabu hin jiru. Inni garuu garee maafiyaa hojii dhaabbatee na arrabsu ture. Dhiifama na godhe. Balau ja'aniini as gahe jechuu dubbiin. Nama walitti qabatee. Anillee akka inni na abaareetti ilmoo inni dhale sanis abaaree isas abaaruun hin danda'a. Hin dadhabu ture. Garuu an nama waan akkasii godhu miti. Nama adabaa fi kabajaadhaan guddate waan ta'eef hin arrabsineen itti hin dubbanne jechuudha. Maallaqa dursamoo Hamzaati gisee akkuma keetitti maallaqa dursamoo lubbuu namaatu dursa. Osuma seera osuma mana seeraatu deemnee anaaf maamma bayaan micoota nala liqii jira erga jedhamee seerri nu liqii daleedee haa kafaltu jaamale amma haa kafaltu seerri jawulleen hin jiru. Lubbuu namaa bahaa jirtu irratti maallaqa hin dubbatiin maamma bayaan hin kafallaa hin dinnee nu obsiidha baqa maamma bayaan obsa dinnaan manni gisee rabbashamu gabbuuseen isa gabbuusuun immoo ani isaaf kabajaa dhabeeti miti kan isa buuse wal dhagahuu dinne maamma bayaan muyitii baafatee garee maafiyaa hattoota jee arrabsuu jira ummata. Hattoota saataani maali saataani dhimma silaa qabanne xumura osoo qabnu arrabni isa kanama arrabsuu ture muyitii kaasee arrabaa miti gabbuuseen. Asliillee bika jeetti jechuudha. Asli nuni deebisaa fi sunan ilaallatu garuu akka mana kiyyatti asliin ka jedhu nama mana rabbashu maaliif nama walitti neeyxaa isa qofaa miti kan hin buuse ammas hunda isaanii dhumarratti buuseetiin TJ fi obboleessa kiyya qofa jeetiin nama lama hambise. Nama meeqan buusee ol deebise jechuudha dhumarratti aaree jechuudha. Hin buusne isa qofa buuste yoo jettan san qabrii keessanii fi rakkoo biraan irraa qabdanii anumaa isin jechuu hin danda'u jechuudha. Arraba na arrabsees ammas Video gabbaasaa jeelee video tiyyallee haa gabbaasu amma video ani wanti qabeettellee gabbaastas. Amma tana dhaabugaa makki haasoyte anaatu amma gaafata mama bayaan tole mama bayaan taranteeti dhagay wanti amma isiin jette
waan amma Hamza Baga- qawaad waan ni dubbatta na dhagaye waan amma makkiin jette kanarratti haasawa amma isiin haasoyte kanarratti lakkii waan akkanaa narra keeyse wanni ati jettu ni jira waan akkanaa makkiin narra keeyse ta ati jettu ni jira waan amma isiin haasoyte kanarratti wallahi Hamza kiyya okay Hamza kiyya arra lahdiidhaan seenuu ta'a gurra kiyyaa fi ija kiyyaa fi arraba kiyya kana rabbiin ittiin na gaafatu ta'a maayikiin dhugaa kiyya dhossite Hamza namni darasaa ta'e ustaaza ta'e wallahi sanuu ishiif kabajuudhaaf jecha achi taa'e malee guyyaa lama hin qaraasifnen siin jedha Hamza hirriballee hin rafne obboleessa kiyya dhageeffadhu hirriba hin rafne rabbi obsi jeen hirriba hin rafne inimaa muutiin narratti qabamuun osoo guyyaa lamaan kan osoo hin ta'e yeruma jalqabarra yeroo nan garee maafiyaa ajaja garee